siifan tuubii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isin yaa waayyeetu akkam jirtu ani nagaa fi isinis akka nagaa naatatan abdii guddaa har'a viidiyoo tokko walitti deemnee jira akkasumas warroonni siifan tuubiidha maatii taatanii laayik sheerii gochaartanii hedduu galatooma ulfaadhaa isiniin jedha uttaan sidhaan immoo warroonni chaanaala kiyyaaf siifan tuubiidhaaf haarawaa taatanii subscribe share like gochuudhaan nu duugaa ta'aa nu jajjabeessaa isiniin jenna akkasumas hundumti keessanuu wal jajjabeessinu like share dhaane akkasumas subscribe gochuudhaan wal jajjabeessinu isiniin jedha buloota kooy haadha maal qabattee ittisiifan jechuun keessanuu har'a viidiyoo xiqqoo takka waan xiqqoo wayiitirraa haasa'uu dhufee innillee waan nama ajaa'ibu wayiitirraa waan xiqqoo shii waan argirraa haasa'uu barbaade maaliif gorsallee namaa hin ta'a jedhee kana yaadu akkasumas namni isaa yookiin bakka namni isaa yaadu kan jedhurraa kan waan akkasitti kan haasa'uudha jechuudha. Amma gara haasaa kiyyaa yookiin immoo gara mata duree kiyyaatti sin dabarsaa mata duree kiyyasi akkuma beekamu warra miidiyaa kanarra deemaa jiru waan ajaa'ibaa tokkoon arge yeroo baay'ee viidiyoo jedhee natti toluu jechuudha. Yoo mucaa eenyu nagaa'udha moo inni maqaan isaa garuu edaa namni kun arga yoo dheerate malee qalbiin yoo dheerate ijoollee gaarii miti osoo hanga dheerina qomatii san kennuuf qalbii dheeraa kenneefi yookiin sammuu dheeraa sammuu ittiin bal'isee yaadu kenneefi baay'ee gaariidha. Nama san namni wallaaltan hin jirtani waan inni jedhee miidiyaa irratti dubbatatee jechuudha afaan Amaariffaatiin waan inni jedhellee waan nama ajaa'ibu ummanni keenya waan nyaatuyyuu dhabe waan dhuguyyuu dhabe obboleessa koo keenya waan nyaatu waan dhuguu dhabe jira ummanni keenya jechuudha gargaarsa gaafachaa jira inni immoo lammummaan gallakkisa yookiin makiinaa naa bitaayi maal jechuudha dhugaa waaqayyoon hin jedhama ijoollee mee dhugaa rabbiin jedhama akkasi xirriq gallakkis yoo gallakkiste maaliyaati sammuu kan akkami maal kenneefi dhugaa rabbii nama tokko haga qomatii kana si kennu iddoo sammuu itti yaaddu sammuu nama gargaaruu yaaddu rakkataa gargaaruu yaaddu hojjettee argattu tamma maal taate fayyaa qabda kan fayyaa algaarra ciisu meeqatu jira dhugaa rabbii kan algaarra ciisu meeqatu jira kan beela'ee waan dhugu dhabee waan nyaatu dhabee meeqatu jira ummanni keenya jechuudha biyya keenya keessatti suuqii jennu keessatti jechuudha. Dhugaa rabbii baay'ee tokko na ajaa'ibu jechuudha. Bakiirraa raabitaa yookiin lammummaan gallakkisa. Hin gallakkis ture maal rakkoo qaba? Deemi abbaan barbaade si haa bitu deemi. Ande maal jechuudha dhugaa rabbii? Nama ajaa'iba bara. Maali kun dhugaa waaqayyoo maali yaani namni tokkodha yaada arga dheerataa fi gabaabbateefis mootii dheerateefis mootii waaqayyoo ganama yaada isaa sammuu isaa bal'isee kenneefitu jira jechuudha. Kun amma abadan homa wanni takka sammuu isaa homaan qabu duwwaa agartanii sabu waan duwwaa agartanii buqqee duwwaa agartanii buqqee keessa wantoonni jiru buqqee wantoota keessa jiru akkasan jechuudha. Sammuun kuni duwwaadha namticha sana namticha wancaara akkasan innaa sammuun isaa duwwaa jechuudha. Warroonni yookiin natti aartallee yoo jiraatan dhiifama buluta koo maaliif uummanni keenya akkasitti gargaarsa kun halkanii guyyaa laayif irra taa'anii gargaaraa jiran hin agartan. Uummata beela'ee uummata waan dhugu dhabee uummata waan nyaatu dhabee inni immoo makiinaa naa bitaa jedhee miidiyaa irratti of baasee of agarsiisa. Maali haga isaa makiinaa bitaa jecha meeqatti irraa gabuu bula nama meeqatti dhibamee algaarra ciisa wanta itti yaalamu dhabee wanta dhugu dhabee wanta nyaatu dhabee ara maali sammuu maali isaa kenne kana yeroo tokkollee maal jedhaa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf waa'ee amantaa keenya tartiin jeeqachuudha mucaa namtichi sun jechuudha. Maali kun arguma dheerate malee ijoollee yaadan qawwii edaan tokko yaadan qawwii arguma dheerate wantoota akkanaa kanatu jira biyya keenya keessatti ilaalaa yaada sammuu akkasii kan qabu jira. Inni amma mucaan kun fayyaa qaba miila qaba luka qaba hin yaada hin deema hin nyaata bakka barbaade oola yoo hojjetatee makiinaa san bitate maal ta'a? Haadholiin keenya kan qoraan gurguranii kan kasala gurguratanii kan qonnaan deemu akkasitti waan godhatanii bulan hin jiru. Isaan maaliif hin gargaaraan hin jennu? Uummanni keenya rakkatee beela'ee wanta nyaatu dhabe meeqatu jira? Kun kan uummanni keenya gargaaraa jiru hin agartan warma gargaartan jechuudha. Kanatu jira jechuudha biyya keenya. Dadhabbina sammuu kan qabu bichaatu biyya keenya keessatti jira jechuudha. Kun immoo siruma homa wanta akka sammuun isaa abadan daa'imni xiqqishuu reef irratti kan gahu jechuudha. Maaliif wanta duubaa wanta bakka sammuu namaa yaadne yaada jechuudha.
arga guddachurra qalbii odoo guddate baay'ee gaariidha. Sammuu odoo bal'ate haga dheerina isaa kennu kana odoo sammuu dheeraa agartee wanti itti jaadu qalbii dheeraa isaa kenneeraati. Dhugaa sammuu isaa bal'isee odoo kennee firaate gabaabsee jechuudha. Haga qomatii kana qofatti jechuudha. Innaa waan baay'ee nama ajaa'ibu makiinaa naa bittan malee lammummaan qayyaraa jedhe xirriq jedhe maal biyyaa goota yoo qayyaruu dhiistee addunyaa haaraa dabarsite wanti biyyaa goota hin jirtu waan biyyaa godha. Dhugaa rabbi siin boloota koo nama sabar inna waan sammuun isaa akkuma dhalatetti qubatii bichaa goommana agartanii mee qo'aatanii goommana kutii keessatti qo'aatanii goommana kunoo gizee kosiin itti tolee ardaa itti tole tokko agartanii akkas jechuudha amma mucaasu akkas akka goommana ardaa itti tole jechuudha waan homaa goommanni subbee xiqqishuma yoo qabdee humna hin qabu. Shag gosuma dhiyeessu. Fudhama homaa sammuun isaa akkasan jechuudha. Homaa hin qabu. Homaan qabu qabu. Sammuun isaa akkasuma yaada ol deeme akka goommanaa sol dheerate malee homaa sammuun isaa nama waayee nama haadhaaf abbaadhaaf lammiidhaaf sabaaf biyyaaf yaadu miti jechuudha. Kanaafiyyuu namoota akkanaa kanatu biyya keenya keessa Itoophiyaa keenya keessa jira jechuudha. Maali dhugaa rabbi baay'ee namatti dhaga'ama. Akkasii siniin jedha. Innaa obboloota koo waan akkasiitu jira biyya keenya keessa wantoota nama akkas fa'aatu yaadu akkas waan akkasii kana fa'aa yaadutu jira jechuudha. Innaa kun waan baay'ee nama gaddisiisu dhugaa rabbi jechuudha. Maaliif yeroo akkanaa kana keessatti yeroo namni uummanni keenya waan nyaatu dhabetti inni immoo makiinaa naa bittan malee yookiin fi lammummaa kiyyan gallakkisaa jedha. Mee yoo gallakkise maaluma nuuf fidame mee maaluma nu godhanu uummata keenya bichaadha kan barbaannu malee isaa miti. Uummanni keenya akka waa nyaatee waa dhugee jiraatu barbaada. Isa barbaannu jechuudha. Na sammuu akkasii kanneen faatu jira. Namni daa sammuun isaa yaada dheerata malee yaada qomatii qaba jedhu yaada nama jabaadha jedhu malee sammuun isaa hanga daa'imaa hin gahu kan hin geenye jira kan akka daa'imaa yaadne jira. Daa'ima xiqqishuu yeroo kana keessatti immoo hin yaadde jechuudha. Hin beektanii daa'ima xiqqishuu yeroo kana keessatti yaadde. Kun immoo jabaa ta'ee lammummaan qayyara jechuudha. Nama ajaa'iba dhugaa waaqa. Hin deemu maalluu godhanu xirriq jedhu hin deemu. Haga garu kaadha hinaan bittan malee beekamtii argate gaa qomatii kanaan maal beekamtii namaan kennu bar qomatii sammuu yoo gahaa qabaatan nutti isatu beekamtii namaa kennaa jechuudha. Inni kun sammuu ittiin uummata nama xiqqeessu yookiin immoo waan tokko jibbiinsa akkas waan akkasii himu malee sammuu ittiin bal'isee yaadu rabbiin kenneef qomatii qofa kenneef rabbiin. Nakkastu jira waan ajaa'ibee fi kanaaf konkolaataa naa bitaa yookiin lammummaan qayyaraa jedha. Ageessanii jirtan. Anaallee ijoollee warra yuutuubii kanaa jechuudha. Yookiin sabiskiraayibii naa godhaa, sheerii naa godhaa, laayikii naa godhaa. Viidiyoo kiyya daawwadhaa yookiin immoo yoo diddan lammummaan qayyaran illee jiru qalbii lammummaan qayyaran illee. Yoo si akkas naa gootan qayyaru namummaa yookiin yoo si sabiskiraayibii naa gochuu diddanii bakkii daraa biduu diddanii qayyara lammummaa bakka amman booda. Amman booda lammummaan qayyaradhaan illee jechuudhaan akkasitti amma sabiskiraayibii dhanna gargaaraa isinishee warmi makiinaa nu bitaadhaan sabiskiraayibii nu godhaate komentii naa kaa'aate nu daddabeessaa ishee. Yoo isin immoo jajjabeessuu baattanii naa gochuu baattan lammummaa kiyyan qayyaraa. Lammummaa kiyyan qayyarash. Akkasii dhageessanii jirtanii qalbiin hin jiru. Kun makiinaa naa bittan malee lammummaa qayyara jira warra Itoophiyaa. Ani immoo jechuudha ani makiinaa keessan hin barbaadu. Ani laayikii naa godhaa, komentii naa kaa'aa, sheerii naa godhaa, viidiyoo kiyya naa daawwadhaa. Bakka kana qofa sirraa barbaada. Bakka dhageessanii jirtanii mitire. Innaa viidiyoo kanarraa waan hin barattu jedhee yaada maaliif namni edaa sammuun isaa qomatii dheerateef xiqqaateef guddateef miti jabaateef furdateefis miti waaqayyoon ganama sammuu itti yaadu nama haa kennu haga qomatii dheeraa kennuuf osoo sammuu dheeraa kenneefi inni qaata addunyaa irratti beekame jechuudha. Innaa akkasii hanga viidiyoo biraatii walitti deemnutti hundi keessanuu nagaan tura horaa bulaa deebanaa.